تبسلقا فين رادي عشي تبسلقا بنبر بادي الشمع أركفونه كبجمتوتا في جالتمتوتا ماتي سينا ويلي كانت تنون كيسن أكم جرتو فيا كيسني أنغا قولا جالتا واقعيو جرول جرين كيسن معرفة كاتا أنا براوان هندو يكاريدا اسن اللي كفايا نغاناف قباتن أبدي واقع راقبا اتيان سودان سمو أبروتكو من هيدات قدرا بيلا ديبو في دكوبا درارا أدادا كيسا جران واقعيو واندا واندندو إسان براها قوجنا وانغونون قام يوكام برجراني لأني رافو نندن يرا يوكا وجن تيني لكوب سچو ويو تيني لالو را لغار بچو فيرو بايه غافلالو وانغون أمنا جيتشت أمنا gochaatti nanni mirkaneessuun dhabna malee keessi keenya dhukkubsachuun dhiisu gadduun dhiisnu kan hundumaa danda'ummaa waaqayyoodha namatti mannuu qabnu kan natti himatiinaa jedhee nun deebisne kan natti boo'inaa jedhee nun deebisne waaqayyoodha waan ta'eef gara waaqayyootti deemnee hundi keenya waaqayyootti haa boonyu kadhannaa goonu binsiniin jedha akka amantaa keenyatti dhugaa dubbachuudhaaf amantaa goonuu fi hedduu nama dhukkubsa jedhu dhugaa waaqayyoo kana jettee kan dubbattu dhabda yeroo miidiyaa irratti bachi gaafa deemu wantoota fuula isaaniitti yaa'ee dhukkubaa amma dhufe kan dararamaa jiran hedduu namatti dhagahama garuu maal goona waan goonu hin qabnu namatti iyyannu hin qabnu waaqatti haa iyyannu mee waaqayyoo yaadadhaa yeroo hundumaa bakka isin mijate duwwaatti waaqayyootti galateeffachuu duwwaatti hin fiiginaa bakka haala isin mijanne keessatti illee dhaabbadhaati waaqayyoon itti bu'aa dhugaan saniin jedha furmaata irraa argachuu dandeenya mee laphee keenya qulqulleessinee ofitti deebinee nuti maalidha jennee gara waaqayyootti haa boonyuun saniin jedha akkasiin jedha gaasiinsa akka amantaa keessanitti akka kadhannaa gootaniif abdiin qaba obboloota koo isaanis waaqayyoo biraa dhaabbatu nagaan biyya isaaniitti isaan argachuu warroota lubbuun darban immoo waaqayyoo mirga qulqullootaa isaan dhaalchisuun jedha tan Suudaanis har'a waan ta'e tokko qabadheen dhufee gara mata duree kotoo wancee nyaata arabaa keessa nyaata mandii jedhamu beektu yoo ta'e mandiin haala kamiin akka hojjetamu walumaan ilaalla turtiin keenya walumaan isin jedha. Egaa hordoftoota koo nyaata roozii mandii hojjechuudhaaf duraan dursa lukkuu keenya siraataan baay'ee isni miicuu qabanan baay'ee miicee dhugaa loomiidhaan ashabuudhaan jedha miicee amma isheen biteettiin jirtutti miicee erga miicine booda erga sirriitti miicane booda foolii hamaa kan kennanii fi bishaan iddoo kana bulfannee qabna bishaan kana keessa kaawwanna jechuudha. Garuu duraan dursa sirriitti miicamuu qabaata lukkuun kun. Lukkuu biyya arabaa beektu sila addima lamattidha kan isheen ciccittu. Erga lukkuun kun xiqqoo bishaatee irratti booda hoomachi wayiin dhufa yaanis ni galee raqaa watti arabni eega qoshashaan sarara dhufe qoshashaa sana sarara kaaftanii booda irra eega kaaftanii asitti qarafaa qaba qurunfudii qaba dimbilaala qaba heelii qaba kun immoo kan isaan jedhanidha araboonni barbaree diimaa isaallee qaba firiishii soo barbaadanitti gochuu dandeessu qunda barbaree ni beektu jedhan jaara filfila asoo jedhu jarri isaallee qopheeffadheen jira asitti immoo shunkurtii siraataan bulleessee jechuudha kukkutee shunkurtii adiis yookaan immoo qullubbii adiis mummureera gijimbilaa fi shunkurtii adii kan daakamanii qaba jechuudha ni manaati. Fridge keessa kaa'een jira isa keessa illee maka erga lukkuun kun irraati qoshashaa isaa irraa fuutanii jechuudha erga qoshashaa isaa irraa kaastanii wantoota kanatti nattuun sinin jedhaga wantoota qopheessitan waan biraatti makuun dandeessan ashabootti ni gootu shunkurtii keessan bulleeffatanii qullubbii adii keessanis akka kanaatti bulleeffatanii itti naqxu jechuudha. Egaa maal ta'eeti erga qoshashaa daanqoo sanarraa kaaftanii yookaan immoo wantoota rarraqaa hoomachi wayirratti ni dhufanii beektu akka foonii eega sarraa kaastaniiti wantoota kanatti naqxu erga itti naqxanii booda immoo ni bishaataa jechuudha walakkaa isaatiifis haa ta'u
daqiiqaa 40 fi saata lukkuun sun ni bishaata sana booda immoo walitti deebina. Kuno irraa kaasee xumureeran saniin jedha qoshashaa saala agartanii erga kanatti irraa kaastanii booda wantoota kana firee isaa jechuudha itti nattu shunkurtii diimaa fi shunkurtii qullubbii adii bulleessee gannetti itti nattu achi booda ni qadaaddu jechuudha ni bishaata daqiiqaa 30 yookaan immoo daqiiqaa 40 akka haala abiddatti baay'istaniif xiqqeessitanii rakkoon qabu hundaanqoo bishaachuu salaaltuu garuu dursa jechuudha. Shunkurta kanatti babbaqaqsitaa jechuudha qaqallistee achi daakutinnatti babbaqsitaa achi ashaboo xiqqoo isheetti gootaa mix erga akkas godhee waliin maktee booda immoo jechuudha agartanii akkatti jechuudha qaqallatee jechuudha jechuudha qullubbii jechuun yoo baranti garuu afaan oromoo sirreessanii dubbannu afaan oromoo fareessanii garuu dubbarratti daawwan daawwan jechoota keessa garuu dhibbasa afaanitti makana jechuudha afaan garuu qabeenya osoo hin taane ittiin walii galadhee yaadanii asirratti qullubbii kana maal gootudha egaa akkas gootanii booda inni daakuu xiqqoo isheetti godhee fi akka inni yeroo xabbafamu na xabbasa shunkurtii kana kan nawwaada jedhama yaa rabbi koo kanaafiyyuu maaliif dhabeetu kan daakuu xiqqootti godhe gaafa garmashitti lallaafu jechuudha zayitii baay'een achi going to zayit booda immoo eeggan shunkurtii kana xabbasa jechuudha walitti deebina asitti lukkuun koo bishaachaa jirti agartanii zubdaatti godheera jiru zubdaa beektu yoo ta'e zubdaatti godhaa lukkuutti zubdaa hin qabdan yoo ta'e immoo jiramti zayitiin ta'e tokko qaasxii bidensi agarsiisa. Oh my god, waan kana beektu kunoo jiraates bakka zubdaa baay'ee gaariidhaan siniin jira kanas fayyadama ani garuu zubdaan fayyadame irraaf dhadhaa jechuudha. Asitti roozii miicee siraataan roozii koo miicee jechuudha eegga miicee duraan zabazzafee kaa'ee booda bishaan isaa keessaan hamma dhumaatti dhangalaasu. nyaata mandeensan agarsiisaa jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee mi'aa. Rooziin kun distii yookaan abiddarratti hojjetama osoo hin taane foonii keessa galee bishaata gaa'is. Ayyoo akka rooziin kun dhangala'an. Erga bishaan kana calal gootanii hunda isaa fixanii booda jechuudha. Roozii kana itti naqxu siiniyaa kana qopheeffatanii qabdu kan forooniidha. Agartanii roozii keessan asitti naqxu jechuudha. Egaa asitti naqxanii booda lukkuu biraaf keele sana nan baafadha jechuudha. Alaa agartanii qodaa biraatti ergan qodaa biraatti baafadha. As roozii sana jira mitire roozii kana bishaan kana fuudheen roozii kanatti naqadha isin gade. Roozii kanatti naq amma kaameraa lafa kaa'anii erga roozii kanatti bishaan lukkuu kana affeede bishaan kanatti naqee booda alumineemiidhaanii shaffanee yookaan immoo qadaadeen foonii keessa gashaa jechuudha. Agartanii bishaan akka kanaatti gootanii keessu erga rooziin irra oolee bishaan immoo xiqqoo irra ol baheeti alumineemii sanaan qadaadaniitu foonii keessa gashitu jechuudha. Foonii gaafa gashitan immoo karaa jalaa qofa itti qabsiistu malee irra keessan barbaachisu. Dhugaa waaqayyo warroonni nyaata hojjetan jechuudha. Guyyaatti nyaata waan hojjetamu namni hojjetamu baay'ee nama wallaalchisa. Kan hojjetaniitu madaamii keessa nyaachistanii baay'ee kan mi'aawudha. Dhugaa rabbi rooziin foonii keessatti hojjetamu kun. Mandiin kun akkuma beekamu
biradistii keessatti hojjechamu kan distii keessatti hojjetamuu danda'u. Garuu isa dhugaa kanatu caala. Kun baay'ee tokko minyaa. Shunkurtiin kun mas hin eegamu. Shunkurtii kan immoo booda eegga ruuzichi bishaateeti irratti firfirsamaa jechuudha. Hojiin isaa baay'ee nyaanni isaa baay'ee minyaata. Xiqqoo hojii isaatu nama dadhabsiisa garuu. Itti qadaadamuu qaba sa'aaruun kana akkas qadaadame itti qadaaddattu as 190 godhattu jalatti immoo qabsiifattu jechuudha. Akkuma shunkurtii sila babbaqaqsee waaduuf jedhee utuun gurraachaan akka kanaatti yeroo inni bunni ta'u baafattu jechuudha. Faayidaa kanaa immoo boodassan jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni kusheeree hojjetan akka kanaan ni gootu hin beektu yoo ta'e sanii galee mandiinis ni barbaachisa. Keessumaa immoo dubartiin koo baay'ee jaalatti shunkurtii kana nyaatti roozii jechuudha. Rooziin inni anama firoonii keessa gashe suni gaafa inni bilchaatu irratti firfirfama jechuudha. Agartanii haala kanaan xabbafattu. Laguno roozii keenya firoonii keessaa baasnee irra jira. Rooziin firoonii keessatti hojjetamu jettanii baay'ee isin ajaa'ibuu danda'a. Guba. Dhugaa baay'ee mi'aawu jira. Yeroo akkas gootanii baastanii ilaaltu isinii galee bishaan yoo ta'e bishaaniin lukkuu sana bishaan lukkuu sanatti dabaltu waa dha'iidha. Baala kan isin agarsiisa dudduubatti deebisee kaameraa eegee kunoo laala roozicha agartanii akkaataan ittiin bishaate waa inni fakkaatu. Baay'ee bareeda dhugaa rabbii. Erga akkas gootanii booda maayordii kana beektodhe yaada. As keessatti immoo zaafaraaniin qaba. Qoshi zaafaraanii kanaa fi maayordii kana walitti makaa akka halluu bareedaa baasutti jechuudha. Sana booda irraan firfirsaa nyaata ajaa'ibaa ta'a dhugaa dubbachuudhaaf. Wow. Rooziin bishaateedha dhiyyaadha. Kaanimmoo warri roozii nyaaddu roozii jaaddu warreettani makka roozii madaamiin fidne gaa'is kan hojjetattanii jechuudha. Dhugaa tokko baay'ee tokkoon tanaadha. Shunkurtii kanallee shunkurtiin sila waariidha kun immoo isaallee akkas irratti firfirsa. Akkam godhu warri suni warri nyaata hojjetan jedhanii firfirsa. Akkatti sararna sannasaa lukkuu sana immoo yookaan daanqoodhaanis lukkuu sana immoo yookaan zayitiidhaanis xabbasuu dandeessu yookaan firoonii keessatti diimeffachuu dandeessu. Akka fedha keessanittidha. Akka kanaadhaan haala bareedaadhaan ilaala. Hojjettanii nyaachuu dandeessuun siniin jedha. Guyyaan guyyaa gaarii laaqanillee laaqana gaarii siniif haa ta'u baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaa. Asumaan immoo boloota kunneen jajjabeessaan siniin jedha yaani kushina kana keessa dhaabbatanii viidiyoo akkasitti nyaata hojjetanii waraabuun baay'ee cima dhugaa dubbachuudhaaf warri beektan beektu. Baay'ee cima yaani tokkoffaa nama bilbila sinii qabuun qabdanii kaameeraa isa guddaa hin qabnu. Kanaafiyyuu namatti wal jajjabeessan nuti wal cina dhaabbatan siniin jedha baay'een sin kabajaa baay'een sin jaalladha. Dhumarratti akka roozii keessan akka kanaatti qodaasa ho'isu sanatti naqattanii daanqoo keessan akka tarree gashattanii qola shunkurtaa yookaan immoo siiniinis hin danda'ama aduunis fayyadamuu dandeessu akkas gootanii keessu achi booda kasala fiddanii as keessa keessu achi booda zayitiitti naqxu aara kana gadi bingootanii qadaaddu. Hey, this is the make
make this Mendy. Okay, how to say make this Mendy? It's about kana walda. Tifayyada ma dheeraga.